Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa miti. Har'a barreeffama kanaan duraatti Jawaar Mohammad afaan Ingiliffaatiin barreesse gara afaan Oromootiin itti deebisuudhaan kan isinii dhiyeessu ta'a. Hundi keessanuu share, like, subscribe godhaa kunooti. Lammiileen Itoophiyaa dhimma nageenya fi diinagdee isaanii irraa kan ka'e hulaa galaanaa argachuuf fedhii guddaa qabu. Itoophiyaan qabeenya humna namaa fi qabeenya uumamaa bal'aa qabdu irraa kan ka'e adeemsi amma eegalte kun misooma fi nageenya naannichaa baay'ee guddisa. Garuu inni kun dhugaa ta'uu fi qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin marii taasisuu waliigaltee irra gahuu feesisa. Haalli hawaasni saboota sirnoota daangaa fi daldala isaanii walitti makuu fi wal simsiisuu, amantaa ijaaruu, obsa agarsiisuu fi carraa argachuu irraa fagaachuu irratti kan hundaa'edha. Keessattuu naannoo keenya seenaa dhukkubsataa fi ji'oopolootiksii jeequmsaatiin manca'eef kun murteessaadha. Uummanni Sumaalee daangaa hanga daangaatti michuu keenya dhiyooti. Fedhii Itoophiyaan baasii Sumaalee irratti dabaluuf faallaa kanaatiin Sumaalee Itoophiyaatti dabaluuf dandeessisuu hin jiru. Sababiin isaa carraan nageenyaa fi diinagdee keenyaa garmalee walirratti kan hirkatedha. Mee Jawaar qabxiilee ijoon inni dhimma poortii yookaan immoo hulaa galaanaa argachuu kanarratti kaasee maali jennee barreeffama kana keessaa gaafa ilaallu inni jalqabaa lammiileen Itoophiyaa keenya hulaa galaanaa argachuuf fedhii qabaniiru. Kuni dhugaa jirudha jechuudha. Namni kamuyyuu hulaa galaanaa waan barbaade haa mormuu, waan barbaade haa ta'u. Hulaa galaanaa Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu namni mormu hin jiru jechuudha. Keessattuu immoo akkuma saba keenyatti illee gaafa ilaalle hulaan galaanaa kun Oromiyaa keessan baasuun isaa immoo faayidaa guddaadha jechuudha. Ispeeshaalii faayidaa guddaa nuuf qaba. Waan dhufuun beekamu jechuudha. Waan dhufu hundaafuu gaarii nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti illee gaafa ilaallu immoo daangaa hanga daangaatti Itoophiyaan laand lookd irraa baatee hulaa galaanaa akka argattuuf namni hin deeggarre hin jiru jechuudha. Waada yaada biraa wal mormuu danda'a, yaada biraa wal falmuu danda'a. Kan ammoo yaadni hin deeggarre hin jiru jechuudha. Qabxiin lammaffaa kun dhugoomsa ammoo dippiloomaasii gochuun dirqamaa jedha. Kuni dhugaamuudhaa fi dippiloomaasii. Maaliif dippiloomaasii barbaachisu hunda qaama dhimmi ilaalu hunda wajjin mariin taasifamuu qaba jechuudha. Tokkoffaa humnaan caaltee argamuu qabda kan dhugoomsuudhaa fi lammaffaa dippiloomaasii illee caaltee argamuu qabda jechuudha. Kana lama yoo caaltee argamte kuni milkaa'uu ni danda'a. Yaadni jedhu dippilii yaada of keessaa qabudha jechuudha. Yoo dippiloomaasiidhaan caalamte, yoo humnaan caalamte kana dhugoomsuu hin dandeettu. Irra caalatti immoo walitti dhufeenyaan qaama dhibiin jechuu barbaade Sumaalimaa waan kana mormitullee amansiisu faayidaa isii akka tuqamuu hin dandeenye. Indoon faayidaa isii tuqamuu osoo hin taane waan kanarraa isiinuu akka itti fayyadamuu dandeettu. Hojii dippiloomaasii, hojii amansiisuu hojjetamuu qaba. Qaama inni ilaalu hunda hammachuu qaba jechuudha. Qaama biraatiif sodaa ta'uu hin qabu jechuudha. Itoophiyaan hulaa galaanaa achirratti argachuu qaamolee biraatiif sodaa ta'ee itti mul'achuu danda'u jechuudha. Dippiloomaasiin guddaan asirratti hojjetamuu qabu yaada jedhu of keessaa qabachuudha. Kan jiraa walitti dhufeenyi keenya ji'oopolootiksii naannoo kanaa kanaan duratti akka inni as keessatti ji'oopolootiksiin naannoo kanaa jeequmsaan kan manca'edha. Jeequmsa ture kun daangaa kaanitti taraa wal shakkitu jira, walirratti dhabanutu jira. Kanaafuu inni kun immoo hanga tokko hariiroo keenya waan dabaluu fi ji'oopolootiksii yookaan immoo seenaa xuraawaa yookaan immoo seenaa badaasan hamma tokko fooyyessuu danda'a. Waan gaarii fiduu danda'a. Kanaan duratti wanti ture seenaan keenya seenaa dhukkubsataa ture. Seenaa wal loliinsaa ture. Seenaa jeequmsaa ture. Seenaa tokko irratti olaantummaa argachuuti ture. Hariiroon gaariin hin turre. Dhimmi kun immoo hariiroo gaarii san deebisee jidduu kanatti ijaaruu danda'a jedhee. As keessatti immoo waan kaa'ee jechuudha. Uummanni Sumaalee daangaa hamma daangaatti jedhe. Qarqara galaanaatti jedhe afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Daangaa hanga daangaatti yookaan qarqara galaanaatti hanga qarqara galaanaatti uummata Itoophiyaa wajjin
walitti dhufeenya qaba jechuudha. Kuni dhugaa jirtudha jechuudha. Yoo akka dhugaadhaan taate keessattuu immoo uummanni Sumaaleetii fi uummanni Oromoo damee Kuush jala jiranii walitti dhufeenya guddaa qabu. Diinagdeen illee walitti dhufeenya guddaa qabu jechuudha. Amma baay'inaan Oromoon eessa keessa jira yoo jenne Sumaalee keessa jira jechuudha. Kun beekamaadha. Kanaafuu walitti dhufeenya guddaa qabu. Walitti dhufeenyi kun maal ta'uu qabaa? Eeggamuu qabaa. Walitti dhufeenyi kun gara walitti bu'iinsaatti jijjiiramuu hin qabu. Walirratti hirkanna jechuudha. Isaanillee nurratti hirkatu, isaanillee nurratti hirkatu, nullee immoo isaanirratti hirkanna. Adda addaan baanee jiraachuu hin dandeenyu. Tokko tokko dhiibuu hin danda'u. Waan jedhu yaada kana of keessaa qabaadha. Yaada baay'ee guddaadha. Kanaaf hamma danda'een jechuudhaan illee garaatti hiikuu fi kan yaada jechuudha. Yeroo baay'ee wanti Jawaar dubbatu barreessu akkuma sana agartan ta'ee hin jiru wanni hunduu ni ta'a. Kanaaf Jawaar uumaa isaatiin waan qeequun qeeqaa waan hin qeeqne immoo qeequu jechuudha. Kan immoo namni hundi kennayyuu irraa barachuu waa hundallee qeequu dhiisuu waa hundallee jajuu dhiisuu waan jajamuu qabu jajuu waan dhiisuu qabnu immoo dhiisuu qabna. Aadaan kun keessatti biiwuldi ta'uu qaba jechuudha. Galatooma.